Nagaa faraarri waaqayyo isinii ka baay'atu nagaa keessanii jirtu naguma akka maatii jaalalaa jirtu naguma baga jiraattanii baga har'a geessanii nus jirra waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf baga jiraattan isiniin jenna nu illee jirra kuno ganna baanee birraatti ba'aa jirra. Ganna baanee taa'ee gaajii yoo tokko nu hafe baga geessanii nu hin geenye baga baraaraatti dabartanii nu hin geenye baraaraan dhufaa jira. Kanaaf isinillee baga jiraattanii biifti dureessi kunoo isin bukkee jirti itti fufii nagaa gaafadhu kanaaf immoo boodan dubbadha. ani nagaa gaafachaan oolaa tumti nagaa gaafadhu atumtu jinaa ta'e. Kanaaf nagaa keessan isin jirtu naguma maatii jaalala hundumti keessan bakka jiraattan hundumatti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u nullee jirra. Marqaa nyaadha. Kanaaf kottaa waan irraaffanne kinoo qabannee isinitti dhiyaannee naguma isin gaafachuu jedhee. Sinis yaadee marqaas yaadee naa hojjettu malee qursii jedhe argaa kulo argaa. Kanaaf kottadha isiniin jenna kunoo marqaa kan hakeecha gannama. Akkaataa agarsiisa. Anaan miti simaa mul'ataa jiru. Dhiisi warquu baatan silaa akkanatti mul'ata. Hin kajeelu dhiisi. Baskeechaa kunoo bishaan tokko bojjechaa. Kanaaf kotta nyaanna wajjimaanii galanni siif haa ta'u gooftaa nyaata kan febbisi nyaannuuf naqee fakka dhaaban maqaa Yesuus ameen. Isiniin jenna ittumaan qabannee nagaa isin gaafachuu yaannati. Yaadee tanii dhiqaa si hibe situ argee hin beeku anaa miti. Kanaaf badeeraanis hojii faana kanatti lakkamma kana san barbaadu galatoome galatoome. Inni argi. Namni hojjete maamii adda isaan maan goshuu nama gushitu ana jedhaa isinii nan gushaa dura kanaan ofiin gushadhu. As jedhaa abboon harkaa caccabee lakkii as jedhaa lakki isinii wayyaa asinatti jedhaa lakkii haala isinitti dhiyoo jira asinatti jedhaa. Ati isaan gurshimu. Qooda keessan soortaa gushii kunoo hoy. Kanaaf Qursii baay'een isin yaade maani marqaa hojjedhee hin beeku dhuguma. marqaan na yaade isinin na yaade. Kanaaf kottaa waliin haa nyaannu isinin jedha. Dhuguma minyaawaanni baay'ee minyaawa waa mitti siqaanu dhuguma baay'ee minyaaara. Ittumaan of jajuu jettee akkana laa ofii kana jedhe. Lakki dhugaa toon ittiin of jechuudha maal akka minyaaraa dhugaa jirtu. Kanaaf marqaan illee naamusa hin barbaadu. Hin beektu akkuma beektani marqaan ganama maaliif akka barbaachisu jaarsi galgala dadhabaa jaarsi duddi citaa fuula galgala kanaafuu ganama dirqama marqaa nyaachuu. Nan sobee marqaa xaafisim jedheetuma miti amma riqamu beektu mitiire. Dhugaa miti qonna qotaa bultoo dhugaa miti marqaanii maal qaba dhugaadhuma itti mukaa maarree. Biyya keenya halkan hin qotan guyyaa qota. Biyya isaaniitti akkas ta'e isaan gaafadhu. Kanaafuu marqaanii waan jaarsi dadhabaa buluuf marqama biyya keenya ganama ganama. Jaarsa kam jaarsi keechamu? Jaarsa jechuun jaarsa mana bule jaarsi firaashirra bule dadhabaa bula. Jechuun nunillee amma kana miti nuni waan akkanaa keessaa hin qabnu. Namaaf marqitee jecha. Namaaf nuni waan akkanaa keessaa hin qabnu nuni hin beeknu waan akkanaa hin beektaa. Ani hin beeku waan akkanaa argees hin beeku. Kanaafuu ganama marqaa hin barbaachisaa jechuudha. Wanni minyaawa firfirii bareedduu shiifaa buna bareedduu shiifaa gaafas immoo sharoon hin ta'a waan qursii maara koo qabu. Silkiin gaaftu.
Marqaa irratti bishaan dhuguu hin danda'amu. Aannan sana barbadeetti nuu qicceeti mee ana aannan sana nuga. Nyaata aannan dhudhaa kan aannan itti si buusu. Shiraabas dhugee bee. Furii deema marqaa bishaan nama natti qullubsiisuu fi nama baay'ee na laalaa barra. Maal fakkaata? Waan qabaniin gabaa ba'uudha. Nyaattu. Nan kuufee. Galaan nyaa'u asa yaadu. Waa qaadoo asiraatanii too asiraatanii illee miti odoo hojjettanii nyaatanii waa'ee mi'aataa fi kun. Ajaa'ibatti mi'aata. Ayi nu waan marqaa nyaannuuf qabna. Jedhanii nyaata marqaa. Jaarsi kaayee haadha dhabaa bulu. Jaarsi waan dadhabaa bulu marqaa nyaata yoo biraamtuu jiru. Jechuun jaarsi duruu dadhabaa bulu abbaan manaa dadhabaa bulee marqaa gara makaata jirti. Waan nyaannu nuun beekna isin. Dubartiin gara makaata marqaa birtee mana waan biraa jiru. Dubbiin iccitiidha jedhaasi. Icciti maaltu jira maame? Meera maaltu jira soorsi? Maaltu jira wanni biraa? Karaatti qabna. Karaatti as firaashii malee wanti ni soofaa malee wanti Karoo firaashiitti qaba ammas. argitanii soorsa shantaa guurratee baduuf na bira. Kanaaf marqaa hojjedhee farra ganamaa baduudhaaf jechuudha. Shantaa guurratee buna naqee jira. Akkuma keessan jilba koo hammadee buluuttan jira jechuudha kana booda. Akkuma keessan as gangaladhee sin jaalladha jala janaan bulaa. Hello yoom nuftare? Amma ijoolleen hin jana jiru. Maal jettetu waan hin taane haasa'u. Gubadhee irrabni naqabu didachaa bula akkuma keessa. Ana gubadhee irrabni naqabu dide. Soorsaa miti bar nama biraadha. Maa deemanii naqate? Dhaamsee ilaala minaan achi keessa dhaamse. Jedhaa isin erga hundeeman yaada isin jettee haasa'utti. Shantaan maal fedhees? Nu waan marqaa nyaannu. Nu waan marqaa nyaannu beektu miti reesin jaarsi dadhabaa bilee jaartiin ganama kaate biruu marqaa marqiti jechuudha. Dubbiin iccitii qabdi. Biruu jaartii kaatee marqaa marqitii fi kanaafuu jaarsi dadhabaa bulee garaafan dugda dhukkubaa miila dhukkubaa kanaafuu marqaa kana nyaate immoo deebi'aa dugdi isaa kanaa deema. Malee waan biraa miti. Amma midhaan hin nyaattu. Akka quufuun ta'e kanaafan. Dhaamsan qabu. Nyaata baasela iddoo itti dhaqaatu itti muyi. Itti mu? Maalittiin. Iddoo itti dhaqxuwa. Na ilaamaa fudhattaree kan beefi foon itti keessa fudhataara. Iddoo inni dhaqaatu sirriitti muyi. Yemmuu buna buusaa sirriitti maqoo eegaa. Har'a iddoo duutiif dullumni hin jirre dhaqaa jira. Waan durii tokko yaadachuu deemaa jira. Qalli keessa maali na bahee laala. Iddoo inni dhaqaa sirriitti namaas na laala. Eessa dhaqaa jira? Qoy! Midhaan hin nyaattu amma. Ittani maqaa maal isallee? Maal isa kan maa dhoksitamaa? Isa kaan itti maa isa kaan dhoksitaa? Si dhiisui? Maa nagee. Wagai, wagai. Anaknya ada kesini siapa? Kau nyata kan? Kana fakkaatti dubbiini. Kanaaf kanumaan nagaa sin gaafachuu warra bannati. Lana mereka sana guute rusul dam yang makan itu kan. Kun hin jiru bakka fayyaa taatanii. Nyaatu men. Baay'ee sin jaallanna. Oh ada minyak sanu. Baay'ee sin kabanya yaadni keechan baay'ee namatti tola. Nus gidduutti hin banne. Dafa olla baasa ani sinitti melala qarree irratti olla baasa qarree irratti olla baasa dafa olla baasa badi jettanii viidiyoo ana jedhu namni 300 bicha laalu qabdanii miti 400 bicha dubbadhu hojii keessa Kanatu bira hin jirre gaara. Anumaan argaa bara. Har'a xiqqaate kuma tokkoof 700 midhaan hin laalu. Kanaaf baay'ee na jaallatu koon. Akkana naannoo. Ate gurraacha jaarsa maaliif ta'ani gab? Beeki. Maataa askeetti dhiifna moore. Kanaaf baay'een isin jaalladha. Hin kabajaa. Askeetti dhiifnaare. Minaanii. Kanaaf jabaadhaa birraan dhufaa jirti. Birraan jedhiin bakka keessanii ganaadha barri haaraa ganaadha kuma 2017 ganaa seenaa Ji'a takkitti qofata har'a 28 ji'a takka qofata. Akka keenyatti ji'a tokko qofata birraatti ba'uudha.
Maali naasee seenee gana kee abayee miti ani gana birraa ta'u. Ati nyaattu ergaan. Kanaaf jabaadhaa. Waaqayyo mul'ata keessatti sinaa milkeechuu. Waan hojjettanitti milkaa'aa isiniin jedha. Amiin jedhadhaa itti eebbifamtu. Hojii keessatti jabaadhaa. Warri gadoo kaatanis immoo karoora baafadhaa. Warra achi jirtanis immoo jabaadhaa hojii keessatti kaayyoo bira ga'uudha. Dabidaaf qaban bu'aa. Bishaan nuti bakka buna dugda. Buna dafe. Bishaanis bunni dafaara. Waan ol dhugachuu. Bakka viidiyootti dheeressiin naaf hin ga'a. Xumuru waan jette jedhe. Kana fakkaataa harki Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Barri bara nagaa isiniif haa ta'u. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Baay'een isin jaallanna. Adde duree wajjin baay'ee isin jaallanna. Laal immoo. Kana fakkaataa jedha. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo si wajjin haa ta'u.